Yesus ilma Yoosef moo ilma Waaqayyooti? Yesuus ilma Waaqayyooti. Ragaa sii Okay, qaba. warri ilma Yoosef jedha warri sanyii isaa beekan hin kijibanii jechuudha. Galatoom. Gaafin si gaafadhu gaafii Abdoo gabaabduu si yoo gaafadha. jiraatte yoo Qur'aanni dhagaa jiraatte daqiiqaan 46 wajjin eegali. Qabamee jira Mubaarak Cal jedhe argaa jirra. eshi. Allahun an Qur'aana buuseera jedhee dubbateera Qur'aana keessatti. Qur'aana keessatti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Allahu nazzala ahsana Sagaleen kun jiru? Dhagaarta dhagaama dhagaa jiraan. Yesuus. Hin dhagaamu kan kojo. Sagaleen kun jiru? Jira dhagaa jirra. I'm sorry. Irra naa deebiin dhageenye waati jetteef. Allahn Qur'aana natti buuse jedheeraa jette Rabbiin subhaanahu wa ta'ala boqonnaa 15 lakkoofsa 9 irratti innaa nahnu nazzalna dhikra wa innaa lahu lahafidhun jedhee Qur'aana nutti buuse nutti tiksa jedhee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubbatee jira. Innaa kan jedhe eenyudha? Sun gaaffii biraadha. Sun mata duree biraadha. Innaa kan jedhe eenyudha? Sun mata duree biraadha naa deebisee garuu siin deebisa rakkoon hin jiru daqiiqaa keeti waan ta'eef rakkoon hin jiru. Innaa kan ofiin jedhe eenyudha? Ayyee innaa kan jedhe eenyudha jette Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Qur'aana keessatti akka seer lugaa afaan Arabiffaa keessatti waa lamaa fayyadama pluraaliidhaa fi akkasuma maajistiidhaaf fayyadama yookiin litta'aziim jedhama jechuudha. Akkuma afaan Hibruu keessatti fakkeenyaaf waan tokko maajistiidhaaf nuyi jechuun maajistii fi akkasuma pluraaliidhaaf fayyadama. Akka afaan Ingiliffaa keessatti yuu jechuun nam tokkoofis dhiiraafis dubaraafis nama baay'eedhaafis nama dhuunfaadhaafis yuu jechuun akkuma fayyadamu afaan Arabiffaa keessattis innaa jechuun nam tokkoofis nama hedduufis hin fayyadama. Kanaaf Rabbi subhaanahu wa ta'ala innaa jechaadha ofiidhuma isaatiif. Galatoom. Allahun ani Muhammadin si ergadheera ofiin jedhee jira. Allahun ani Muhammadin ergeera yookaan Muhammad Allahun ani ergateera jedhee jira Qur'aana keessa jira wanni kun. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Qur'aana isaa keessatti maal jedha boqonnaa 21ffaa keessatti lakkoofsa 25 keessatti wamaa arsalnaaka min qablika min rasuulin illaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha illaa ana fa'budni jedhee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ergamoota si duraallee taatu nuti ergamaan kan biraan Rabbi tokkicha malee kan dhugaan gabbaramu hin jiru jennee hin ergine sinillee si ergine jedhe Rabbiin subhaanahu wa ta'ala suuratul Faatir keessatti wamaa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin rahmata addunyaa kanaaf goone malee sin ergine jedhee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubbate achumaan boqonnaa 48ffaa keessatti aayata dhumaa keessatti immoo Muhammadur Rasulullah Muhammad ergamaa dhumaati jedhee nu dhugoomse jechuudha. Kanaafu si ergeera jedheeni ra'ee wamaa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin jedheen. Galatoom deebiin hin jiru sababiin isaa Allahun ani ofiin hin jenne innaa jedhee innaan eenyu akka ta'e hin beekamu. Sun qaamni jedhaman beekamu. Islaamni guyyaatti si'a 5 salaatan kana salaanni kun Allahun Muhammadin Qur'aana keessatti si'a 5 salaata guyyaatti yeroo san salaata jedhee ajajee jira. Hayyee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Qur'aana keessatti salaatonni akka jiran dubbate salaata sana keessatti jalqaba Rabbiin subhaanahu wa ta'ala suuratul Nisaa keessatti maal jedhe muumintoota irratti salaata yeroo sa'aatiin salaatuun dirqama jedhee yeroodhaan salaatu yeroo jedhu wannoonni kun yeroo akka qaban dubbate. Kanaaf Rabbiin subhaanahu wa ta'ala boqonnaa 2ffaa keessatti suuratul Baqaraa keessatti maal jedhe haafizuu salaati wasalawaatil wusxaa jedhe Rabbiin subhaanahu wa ta'ala salaatutan irratti maal godhaa jedhe eeggadhaa keessumaa salaata gidduu jirtu jedhe Rabbiin subhaanahu wa ta'ala salaanni gidduu kun eenyuuna salaata asriiti jechuudha. Salaata fajrii immoo boqonnaa 11 keessatti maal jedhe Rabbiin subhaanahu wa ta'ala inna salaata alfajri kana jedhe salaata fajrii irratti dhufee dubbate waa'ee salaanni fajrii akka jiru. Waa'ee zuhurii immoo dhaqee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala boqonnaa 21ffaa keessatti waa'ee zuhuriidha dhaqee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala salaata zuhuriidha dubbatee jechuudha. Salaata ishaas achuma irratti dubbate salaata ishaa boqonnaa 24ffaa keessatti yoonaa baasetti deeqaa dhaabdee si baasuu danda'a waa'ee salaata ishaa achi keessatti dubbatee jechuudha. Salaanni si hafe maaltu jira? Salaata magriibaa miti isa moo suuratul Ruum boqonnaa 30ffaa keessatti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal jedhee salaata galgalli yeroo aduun seentuu fi yeroo aduun baatu jedhee salaata fajrii fi salaata magriibaa walitti dubbate jechuudha. Aduun kan seentuu fi yeroo aduun baatu jedhee dubbate. Kanaafuu salaatan shanan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Qur'aana keessatti dubbateera. Kanaafidha Jibriil alayhi salaam jedhan Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam salaata shanan waqtii isaatiin dhufee nu garsiisedhan. Sahih Bukhaarii keessatti salaanni shanan dirqama ilma namaa irratti ta'eera jedhanii Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam dubbatanii jiran. Kanaafuu salaanni dirqama irratti seera salaanni shananu. Injiru Qur'aana keessa takkaan arganne zuurii subii asraa magriibaa ishaa salaati jedhan takka tartiiba isaatiin takka akkanatti salaati kan jedhe takkaan arganne aqimil salaata liduluuki shamsii sun ammoo waan biroo haasaa anyhow itti haa darbu suuraa 91 suuratul Alaq
lakkoofsa tokkorraa kaasee qaamni gaafa sana Muhammaditti dhufee dubbisi jedheen qaamni sun maqaan isaa eenyuun akka ta'e suuraan sun dubbateeraayi. Suuraan sun dubbatu baatu suuraan biraa dhufee dubbatee jira eenyu akka ta'e. Rabbi subhaanahu wa ta'ala Qur'aana isaa keessatti wanni inni dubbate maalinni bakka lama keessatti kan inni himu keessaati. Inni tokkoffaa Rabbi subhaanahu wa ta'ala Qur'aana isaa keessatti boqonnaa 26 lakkoofsa 192 keessatti Jibriil alayhi salaamtu Qur'aana irratti buuse jedhe waan ta'eef iqraa kan jedheef Jibriil alayhi salaamtu dhufee isaan qaree jedhe. Lammaffaa ammallee Rabbi subhaanahu wa ta'ala kan Qur'aana kana isa barsiise Jibriil alayhi salaam jedhee kan suuraa boqonnaa 53 keessatti dubbate. Kan sadaffaa immoo Rabbiin subhaanahu wa ta'ala kan inni dubbate jechuudha. Jibriil alayhi salaam kana barsiisuu keessatti suuratul qiyaamaa keessatti laa tuharrik bihi lisaanaka litaajala bihi inna alaynaa jam'ahu wa qur'aana fa idhaa qara'naahu fattabi'i qur'aana jedhe Jibriil alayhi salaam yeroo dhufee qur'aana isaa irratti qara'aa ture akka suutee dheessa faana qara'u dubbataadha ture waan taateef qur'aanni Jibriil alayhi salaam irratti fidee buusee jechuudha. Yoo hadiisatti hin seenin jette hadiisarraa immoo dhibba sii fiduu danda'a. Galatoome quraana keessaa dumbulloo kennuun akka hin danda'amne arginee jirra. Sababiin isaa Allahuun maal Jibriili ani Jibriilidha jedhee Muhammadis kanatti dhufte akka Jibriilidha jedhee tokkollee akka hin dubbanne arginee jirra. Eenyudha kanatti dhufte jedhee gaafanne ani kanatti kan sitti dhufe Jibriilidha jedhee inni qaamni itti dhufe kun hin dubbanne galatoome. Ati immoo intiin godhuudhaaf. Okay. Gaafii itti aanu. Suuratul kaafiruuna keessatti diiniin keessan diinii keessanii kan kenna keenyadha kan isin gabbartan hin gabbarru kan nu gabbaru isin hin gabbarina jedhee maftii kenna yookaan immoo dimokiraasii yommuu kennu argina. Suuraa Tawbaa keessatti ayat 29 irratti immoo mushrikoota bakka argitanitti lolaanii jedha. Ayata 5 irratti gaddeebi'e immoo ajjeesaa kan jedhu argina. Kamtu sirriidha? Kan dimokiraasii kennutu sirriidha moo ajjeesaa kan jedhutu sirriidha? Hayyee walumaa galatti silaa mata duree waa'ee ajjechaadhaan turre waa'ee ajjechaan turre garuu naa deebisee yoo ta'e siin deebisaa garuu mata dureen hundi akka namoonni beekaniif waa'ee ajjechaati moo waa'ee ajjechaati mata dureedhaan ala jirra jechuudha. Gaaffii inni gaafataa jiru mata dureedhaan ala rakkoon tokko hin jiru mata dureedhaan hin qeebalu jechuun mirga nan qaba garuu an siin deebisa. Garuu inni sun dhugaadhaan lakum diinukum waliyadiin sirriidha. Asittis taanaan gabbaruun sagaduun waan barbaade sagaduun mirga kee garuu warra lola keessatti dhufedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala kan inni jedheeni achumaanuu maal jedhe lakkoofsa jaarratti wayin ahadu minal mushrikiina istajaaraka fa'ajirhu yoo mushrikoota keessaa tokko gara keetti baqa kooluu dhufe jechuudha yoo lola keessaati gara keetti baqatee dhufe lola irrattidha kan inni jedhe kanaafuu lola dhufanii jennaani ta'a laalaan jenneen lola dhufanii yoo jedhani jara keessaa immoo tokko gara keetti baqate ofitti qabiti hatta yasma'a kalaam Allah jecha Allah amma dhaga'utti quraana kan amma dhaga'utti of biratti qabe yoo dhagee amane yoo amanuu baate immoo bakka inni fa'ablighu hatta ma amana bakka inni nageenyi isaa argamuu danda'utti geessaayyuu jedhee mirga isaallee ammallee dhawwanne warra sana agartee warra lola irratti dhufte garuu seefii qabattee dhufte taa'iti ilaalin jenneeni warra dhufte ofirraatti galchi jedheeni isa sitti kooluu gale garuu nagaadhaan gara kee dhufe maal godhi jennaani isa nagaadhaan gara kee dhufe nagaadhaan quraana itti miti yoo fudhatu baate immoo bakka nageenyummaa isaa eegamu geessi jedheen kanaaf rabbiin subhaanahu wa ta'ala suuratul mumtahiina boqonnaa 60 keessatti laa yanhaakumullahu anil ladhiina lam yuqaatilukum fid diini wa lam yukhrijukum min diyaarikum jedhe boqonnaa 61 lakkoofsa 8 irratti warra kiristaanota nagaadhaan isin waliin jiraatan amantii keessan hin hordofina yoo isiniin jedhan malee yoo biyya isin ari'atan malee nagaadhaan waliin jiraadha gidduu isaaniitti adniidhaan faradaa jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Yerookom kitaabilee rabbi irraa buufaman anyhow suuraan 9 lakkoofsi 29 yoo akkana isinitti dhufan hin jenne qura'aanni kan jedhe kan birooti kaati jettu kan birooti qura'aanni kan jedhe yoo hanga isaan diini islaamaa hamma isaan waan diini warra kitaabni kennameef kan ajjeesaan jedhaan yeroo kana jalaan gubiin. Kitaabileen rabbi irraa dhufe jedhamee yaadamu kan qura'aanni ni dhugaa ba'u kitaabni Tawraat, Zabuur, Injiil, suufonni kitaabilee kanniinitti otoo takkaa gargar hin baafne itti amanaa jedha qura'aanni suuraan Baqaraa boqonnaan 2 lakkoofsa 136. Ati maaliif hin amantu? Macaafa Tawraatiif Injiil rabbirraa bu'e yoo natti fidde nan amana kan rabbirraa bu'e. Eessa jira qura'aanni laanu farriqu jedhe kitaabileen sunniin moo eessa jira? Kitaabilee sana moo warra paastorootaaf yookiin moo warra qeessotaa gaafadhu jara kaabbaan kitaabaa kan jara isa akka kaan gaafadhu. Ani dhalataa irraati waan quraana suuraan maa'idaa boqonnaan 5 lakkoofsi 44. Nan deebisa kaaqoy na gaafattee eessa jira naan jette.
Esa jiru kan naa gaafatu Quraana naa kenname na gaafadhu malee sanammaa warra kenname feessa akka jedhu buusan gaafadhu. Si galee? Qur'aanni kan jedhe amma Farhaanii fi Qur'aanni wal dhabaniiru. Wal dhabuun keessumaa wal dhabdan jedha walitti araarsuu dirqama hin qabu ani. Waliin dhabde akka jedhu Qur'aanni kan jedhe Rabbi bira akka jedhu Qur'aanni kan jedhe Rabbi bira akka jedhu Qur'aanni kan jedhe Rabbi bira Buusa Muusaa tamanaa illee hin baafnu jedhe atammoo jara gaafadhu jette Qur'aanni immoo laanu farriqu beena ahadin minuhu itti amanaa kan jedhe Qur'aanni laanu farriqu beena ahadin minuhu Qur'aanni laanu farriqu beena ahadin minuhu tokko isaanii gargar hin baafnu jedhe ati immoo ay qeessota gaafadhu jette galatoom rakkoon qabu maaliif amanuu didden jenne waan ta'eefan. Ayyee amma daqiiqaan kooti sekendii qabdee barbaadde garuu sekendii 17. Okay. Sekendii qabu keessa gaafii tokkoon si gaafadha. Dandeessi. Muhammad ilma eenyuutu Quraana keessatti? Quraana keessatti. Seenaa nama Muhammad ilma eenyuutu Quraana keessatti? Seenaa nam tokko haasa'u numne Quraani. Nama dhuunfaadhaan. Murhaan. Daqiiqaan kee dhumeera. Ayyee gaaffii ko. Hayya. Wal bukkee nu kaa'i. Hin jalqabiin dhaabee tokko. Wal bukkee nu dhaabee. Wal bukkee nu kaa'i. Mubaarak wal bukkee nu kaa'i dandeessi. Mubaarak hin jirtu? Akkasuma itti fufuu joo? Itti fufaa akkasitti itti fufaa Omar. Ayyee. Tole. Gaaffiin koo tokkoffaan sanyii nabiyyii tokko abbaa safaara isaa beekuun nabiyyummaa isaa dhugoomsa kan jedhu macaafa kee keessa hin jiraa? Dhimma kiyyaa miti. Gaaffiin si gaafadheen jiraa moo hin jiru? Dhimma kiyyaa miti. Dhimma kee taanaan dhuftee sanyii nabi Muhammad na gaafachuun qabdu ture namni tokko sanyii nabiyyii tokko nabiyyii tokko afaan abbaa isaa dhugoomsa moo dhugoomsuun dirqama kan jedhu jira? Deebisan. Dhimma kiyyaas miti, dhimma macaafa qulqulluus miti. Itti gaafatama giddugala macaafa itti gaafatamaa fi giddugala amantii keessanii waan ta'eef jecha daqiiqaa qabaafi. Giddugala amantaa keessanii waan ta'eef Muhammadiin gaafachuun dirqama nama jalaan tumurii bakka naa deebiseetta. Egaa dhimma koo miti jettee erga dhimma kee miti ta'eeti nabi Muhammad abbaasaa haadha isaa maaliif Quraana keessaa gaafatte erga dhimma kee nabiyyiin tokko nabiyyii ta'uudhaaf dhugaa argan taane waa'ee nabi Muhammadiif haadha abbaasaa Quraana keessaa maa gaafatte maal gochuuf gaafatte? Giddugala amantii keessanii bu'uura amantii keessanii waan ta'eef namni kun beekamuudha. Giddugalli amantii kootii Kiristoos waan ta'eef giddugalli amantii keessanii immoo Muhammad waan ta'eef Muhammad sanyiin isaa abbaa fi haati isaa indoom jaartiin isaa ijoolleen isaa beekamutu irra jira. Sababiin isaa kanaafuu nabiyyiin tokko nabiyyii ta'uudhaaf beekamutu irra jira ka jette eessaa fidee ragaa natti himi. Dhimma keenyaa miti kun ammoo itti gaafatama kan keeti. Nabiyyiin tokko haadhaaf abbaan isaa beekamuu qaba ka jedhu ragaa isaa fidde dafi. Ragaan abaas. Ragaan macaafi qulqulluun keenya dirqama nurraan qabu. Macaafi qulqulluun keenya dirqama takkaa nurraan qabu. Ragaa baasin agarsiisi abbaan tokko beekamuu qaba kan jette atiif abbaan isaa nabiyyi tokko ragaa baasin agarsiisi dafi. Yaa macaafi qulqulluun keenya caafanni qulqullaa'uun keenya dirqama tokko nurraan keenya kan keessan gahu itti gaafatama bu'uura giddugala amantaa keessanii waan ta'eef bu'uura giddugala amantaa keessanii waan ta'eef naa deebiseetta. Bu'uura amantaa keessaniiti. Dirqamni sirra jiru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baruun dirqama sirra jiru garuu ati ofuma taphata. Dirqama narra jira. Kan biraa Waaqayyo abbaa Musee fi bakka Waaqayyo abbaa Musee fi abbaa Abrahaamiin kun abbaan isaanii akkasii haati isaanii sanyiin isaanii akkasii itti amanaa nabiyyi kanatti dhee nabiyyi sana dhugoomsee jira Waaqayyo. Dirqaman qabu macaafni qulqulluun kan keessan jiru gaafadhaan gaaffii jira moo jiruudha gaaffiin koo jira moo jiru dirqaman qabu macaafni qulqulluun keenya dirqaman qabu takka abadan dirqaman qabu ani itti gaafatamni koo itti bulmaanni koo bu'uurri koo amanannaan koo gooftaa koo Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu kootii waan ta'eef achirraa gaafachuu dandeessa garuu amma naa deebeera daqiiqaana jilaan xumuriin naa deebeera gaaffiin lammaffaa Lukaas Yesuus Kiristoos wajjiniin ture wal beeku ragaa. Yaa wal beeku sirriitti wal beeku. Ragaa naa kenni Lukaas Yesuus faana ture. Lukaas boqonnaa tokko lakkoofsa tokkorraa kaasne anis waliin ture. Baasin agarsiisi. Anis ture. Anis isuma ture sana. Daqiiqaa dhaabi abdii. Daqiiqaa dhaabi. Baasin agarsiisi. Baasin agarsiisi. Anis wajji turre. Macaafni qulqulluun anis akkuma beeku sana jedhe. Wal beekan. Baasin agarsiisi. Wajji beeku. Ragaan barbaada baasin agarsiisi. Baay'ilu wal beeku macaafni qulqulluun sirriitti wal beeku. Mirga kooti ragaa baase jechuun sila dubbanneerra ragaa baase jennaan daqiiqaa dhaabni agarsiisa jenneerra baasin agarsiisa dafi. Look.
Baasi nagarsiisi ragaan barbaada. Luuqaasiif Yesuus wal beeku ka jedhu. Look. Ayyee. Anis immoo dubbii kana jalqaba isaatii jalqabee jira. Dubbii kamiin? Yaada dhageeffadhu qo'ime jalan sii sararaa jira. Ayyee dafi. Dhuma nyaattamte godhe. Dafi dafi. Anis immoo dubbii kana jalqaba isaatii jalqabee keessa lixee jira. Eessa? Eessa jalqabe? Eessaa Jalqaba isaatii jalqabee keessa lixee jalqaba kamii? Jalqaba kamii? Jarri kun jalqaba kamirraayi? Lakkoofsa tokko irratti jalqaba kamirraayi? Luuqaas jara kanarraati kan barreesse seenaa jarri barreesse. Enollati ni qoyi enollati ni qoyi. Lakkoofsa lama. Qoyi mee enollati ni yaa ulfaata qoyi mee na dhageeffadhu. Macaafa qulqulluun doon bar qura'aanni kan kee suuraan kudhan lakkoofsa galtanii afur bar nu gaafadhaa jedha. Na gaafadhu anas siif ibsa. Fas'al alladhiina yaqra'uuna alkitaaba min qablika jedha. Dhageeffadhu kaa. Yaa ulfaataa fi jaallatamaa Teefiloos. Waa'ee dubbii nu gidduutti raawwatame kana namoonni baay'een odeessuu yaalaniiru. Namoonni baay'een. Luqaas. Luqaas. Hayyee. Luqaas. Hayyeetti fufi. Kana immoo qopheessuun isaanii akka warra jalqabanii duukaa turan ija isaaniitiin argan dubbichaafis kan hojjetan dabarsanitti nuti dabarsanitti dubbicha warri ijaan argan eenyutti dabarsan? Luqaasitti. Kanaafuu Luqaas Yesuus ijaan arge son taane dubbii jararraa fudhatee ijaan arge wajji jira kunoo lakkoofsa sadirra jira. Xumureera gaaffii koo xumureera. Hin xumurre kunooti wajji turan. Anis immoo dubbii kana jalqaba isaatii jalqabee jira. Lachanuu dubbii jalqabaa jalqabaniiti. Gaaffii biraa warris jalqabaa jalqabee Luqaasis jalqabaa. Luqaas jararraa Luqaasitti dabarsee Luqaas fudhee barreessa ayyee gaaffii koo biraa. Maammiitii gootu jaran asin. Obboleessoo. Gaaffii koo xumuree namni miutii maal godhu jarri kun? Miutii namni si godhe hin jiru. Gaaffii koo xumuree hin jira gaaffii lamaffaatti darba. Gaaffii biraa tole gaaffiin koo itti aanu. Gaafa Luqaas Teefiloosiif barreesse Teefiloos macaafa kana fuudhee eenyutti kenneeti kan isin bira ga'e karaa kamiin dhufee isin bira ga'e? Viidiyoo koo maacuuf Viidiyoo koo kaasiftan ayyee. Karaa kamiin isin bira ga'e? Gaaffiin koo innoo Teefiloositti barreesse Teefiloosoo eenyutti kenneennaan isin bira ga'e? Karaa Teefiloosiin nu bira haga ofi dubbiin bar dhalootaa fi dubbiin kan barreeffame. Eessaan Teefiloosiin barreesse nooyyuu macaafni wangeelli Luqaas kun eessaan dhufee isin bira ga'e jedhe. Teefiloos eenyutti kenne macaafa sana akkamitti isin bira ga'e? Barreessaan eenyu ture? Barreessaan Luqaastu namarraa dhagee oduu barreessee Teefiloosoo eenyutti kenne isin bira ga'e macaafni kun? Eenyuuf barreesse? Teefiloosiif barreesse. Anas gaafataa gaaffii Teefiloos eessa ture yoo san? Macaafa kanaas hin jedhe gaaffii naa deebisi. Teefiloos eessa ture yeroo san? Iddoo fedhaa turu gaaffii si gaafadhe qofa naa deebisi. Akkan siin jedhe Teefiloos eenyutti kennennaan si bira ga'e macaafni Luqaas. Macaafni qulqulluu Teefiloos yoo barreesse Luqaas. Teefiloos eessa ture yeroo san? Tole. Hin jiru namni ittiin wanneedha gaaffii biraa si gaafadha tole. Yoo hin qabaanne. Eenyutti kenne Teefiloos eenyurraa fidee siin ga'e? Teefiloos Luqaas Teefiloosiif barreessu Teefiloos immoo beekamaa biyya sanaa waan ta'eef karaa isa si jamar barreessee lafa buusuu qaba. Lakkeessa geesse Teefiloos eenyutti Luqaas barreessee lafa buusuu qabaa isin jedhe. Eenyutti sii kenne? Macaafa Luqaas barreesseef eenyutti kenne innoo fuudhee harkaa? Eenyuuf barreesse Luqaas? Eenyutti kenne je Teefiloositti barreesse Teefiloos eenyutti kenne siin jedhe dubbii gabaabaa. Kunooti macaafni qulqulluun akkas jedha irraan deebi'ee dubbisa. Yaa ulfaataa fi jaallatamaa Teefiloos waa'ee deebi'eera gaaffii biraa. In dubbisa. Yaa ulfaataa fi jaallatamaa Teefiloos waa'ee dubbii gidduutti raawwatame kana. Naa deebi'eera hin dubbatin. Naa deebi'eera jedheera hin barbaadu. Deeqaa dhaabi gaafa inni didu dhaqanaa dhaabechaa jira gaaffii koo biraatti hin fufaan. Tole gaaffiin koo biraadha. Gaaffiin koo biraa. Iyesuus Kiristoos. Ilma Yoosef immoo ilma Waaqayyooti. Miutii maa gootu isinii warri kun hin maraatu. Naa deebisee tannaan gaaffii koo dubbachaa jira jarri miutii godhee jira barbannaa taatu. Yoosef ilma Yuusuf immoo ilma Waaqayyooti. Yeroo deebii gaafadha. Yoosef jettee na gaafadha. Yoosef ilma Waaqayyoo moo ilma Yoosef?
Yesus ilma Yoosef moo ilma Waaqayyooti. Akkas. Tasgabba yoo tasgabbooftee hafati gaafiin sii qajeela waan ta'eef. Ayyee dafina deebis. Yesuus ilma Waaqayyooti. Ragaa sii Okay, qaba. warri ilma Yoosef jedha warri sanyii isaa beekan hin kijibanii jechuudha. Eeyyeen. Ayyee khalaas galatoomi. Naa deebi'eera. Macaafa Kanaafuu sii macaafni dubbisa. kee kijiba qabaa jechuudha of keessaati. Macaafa kijibaa Macaafa sii dubbisa. Yoosef hin jedhe jechuudha. Cufadhu gaaffii biraa. Gaaffii biraa. Macaafa sii dubbisa. Gaaffii si gaafadhu. Quraana Waaqayyo biyya lafatti farachiisuuf miti. Ragaa sii dubbisa. Ragaa. Abdoo hin gaa. Naa deebisee hin barbaadu. Ragaa. Naa Ragaa sii deebisee dubbisa. daqiiqaa kun naa dhaabee. Naa deebisee tanga. Ana si gaafatame. Naa deebi'eera jennaan mirga kooti. Tole. Hayyee gaaffii ko. Wangeelli macaafni waaqarraatii dhufee kan jedhu wangeelli Maatiyoosi mee ragaa baasin agarsiise. Dhageeffadha laalaa kunu. Waaqarraa dhufe osoo hin ta'in wangeelli nuti barreessinu nuti dubbisnu waaqarraa dhufu isaa hafuura waaqaatiin barreeffamu malee barreeffamee oliin kennamne Ragaan si macaafni qulqulluun deebii qaba. wangeelli waaqayyoorraa Ooyisiif deebisaa jira. Wangeelli Maatiyoos ragaa naa kennisin jedhe yeroo na jalaan fitee. Kunoo si deebisaa jiran. Maatiyoosi si gaafadhe wangeelli Maatiyoos waaqarraatii barreeffamee kan jedhu yookiin hafuura waaqarraatii barreeffame kan jedhu baasin agarsiise. Maatiyoosiin si Ilaa kunoo gaafadhe akkas jedha. daqiiqaa kun haa dhaabe Maatiyoosiin. Maaf dhaaba kunoo bara irra ga'ee jira bara dubbisaa jira maaliif dhaaba? Lakki ani sin gaafanne ani kana sin gaafanne kan si gaafadhe Maatiyoosiin wangeelli Maatiyoos. Ilaame. Wangeelli Laame iyyitullee homaa si wanni jaan jiru. Caaffanni qulqullaa'oon hundinuu. Qulqullaa'an jedha malee qulqullaa'uun hin jedhu macaafa tokko dubbataara. Caaffanni qulqullaa'an jedhe macaafa tokko dubbataara jira. Ani wangeela irraa si gaafadhe wangeela naa deebisi. Caaffanni qulqullaa'aan hundinuu. Wangeela si gaafadhe wangeela naa deebisi. Ilaame. Okay. Gaaffiin koo Waa'ee wangeela tokko. Ilaa kunoo wangeelli laalame. Maatiyoos. Wangeelli Maatiyoos. Na dhaggeeffadhu. Macaafni tokko caaffanni qulqullaa'an hundinuu jechuun tokkoon isaa hunda jedhama rakkoo miti. Qulqullaa'an meeqa hundinuu. Keeyyataa boqonnaan Ragaa haasofnan. Ragaa malee waan biroo haasofnan. Caaffanni qulqullaa'an hundinuu. Ayyee deebiin qabdu. Nan darba. Deebiin qabdu dabartu. Maatiyoosis, Maariqoosis, Luuqaasis. Bakka Ragoonni kun ila kunoo. Hin barbaadu. Ila Hin kunoo. barbaadu. Ila kunoo. Ila kunoo. Macaafa jira. Caaffanni Abdii daqiiqaa maalii dhaabdaa? Daqiiqaa maaf Naa dhaabaa? deebi'ee bakka Maatiyoosi gaafadhaati ka biraa fidde nagaa. Cufi. Abdii Muusaa kun intini ta'uu isaa naan taane hangammaatti daqiiqaa dhaabee jira isinii garaadha. Dhaabi jennaan didde kaa dhaabi kalaa sama gaafii kootti darba cufi. Gaafii kootti. Kanaafuu ila caaffanni qulqullaa'an hundinuu. Gaafii koo higaa. Higaa amma gaafii kootti darba. Daqiiqaa kun adeemsisi. Gaafiin koo Maarqos Wongeel boqonnaa 2:23 kaasee amma 26tti Iyesuus Kiristoos bara luba Abiyaataritti Daawit akka nyaata biddeena warra kaan eeyyamamuu dideedha akka Daawit nyaatee dubbata. Bara luba Abiyaatar turetti yeroo inni itti nyaate baasni agarsiisi moo Iyesuusin kijibe? Dafi. Dhaqi dubbis. Eeshi daqiiqaa koo dhaabe. Daqiiqaa kun haa dhaaba. Maaf dhaaba. Sitti dubbataa jira. Situ dubbataa jira daqiiqaa koo anatu ragaa sii baasuu dhaaba. Dhaqi dubbis lamni dubbi aqoomu. Lamni aqooma ayaaqoomemme. No. Gaaffiin si gaafadhe naa deebisi. Silazii dhaqi dubbisiin siin jedhe. Gaaffiin si gaafadhe naa deebisi. Dhaqi dubbisi. Gaaffiin si Daqiiqaa gaafadhe naa dhaabuu deebisi. mirga Daqiiqaa dhaabiti nan dubbisa ayyee. Dhaabe. Daqiiqaa dhaabuu mirga qabdu. No gaaffii malee daqiiqaa kan nuun Abdii kennine itti fuufsis. dubbisuudhaaf hin dhaabna jenneerra ragaa yeroo ofirratti hin dhaabna jenneerra. Ana dhaabara ati kan nagaa matteem na si dubbisa ragaa koonatu si dubbisa ragaa ambana dhaaba malee nagaa kee dhaabuu mirga amma qabdu. dhaggeeffadhu ena nan dubbisa. Guyyaa sanbataa tokkotti immoo Yesuus maasii qamadii keessa hin darba ture. Barattoonni isaas utuu adeemanii isheetii cirachuu jalqaban. Fariisonni yommus argitee barattoonni kee guyyaa sanbataatiin gochuun seeraan kan dhowwame maaliif godhu jedhanii isa gaafatan. Yesuus deebisee Daawit namoota isa wajjin waan nyaatu dhabee yommuu beelee waan inni godhe isin takkaa hin dubbifneere jedhe elaan hin dubbifneere jedheen. Innoo bara Abiyaatar hangafa lubaa ela kanis gaafadhe bara isaati kana sirriitti naa badhu. Bara Abiyaatar hangafa lubaa taa turetti mana Waaqayyootti galee buddeena ilaalcha Waaqayyoodhaaf dhiyaates luboota irraa kan hafe warri kaan nyaachuun isaa seeraan dhowwame kan ture nyaatee namoonni warra isa wajjin turaniifis kennee isaaniin jedhee jedha. Kanaafuu bara Abiyaatar hangafa lubootaa turetti bakka inni itti nyaate baasin agarsiisi itti fufi ragaa. Okay. Macaafni qulqulluun akkas jedha. Baasin agarsiisi. Macaafni qulqulluun akkas jedha. Baasi. Waan fedhe haa jedhu baasin agarsiisi. Ilaame Yohaannis Joon
انتي أبو متعلي أكازيرا ما تعرف نقول كلون يوحنس بقولنا ددمي توك لا كوس ددمي شان كنا مالس كمبرا يسوس كان هجت وان باي انجر هم دمت إساني تكون أتوجافا ماني بيلفا ما تعرفت إسان اتجافا من فلاتشو هندندو أنا اتفاقاتا جد برا موتي چواد نميچ كن برا سنت موتي چنياچو إسا هم دمت إسا ما تعرفا كان كيسا تبرر فمون الرنجر كان يسوع أما كان سيجافة كان برا يسوع دبته سون تاني إن يسوع دبته ربار كنا يسوع دبته هم دمت إسا كيسا تبرر فمون إيرا وان يسوع دبته تو برر فمون نياتي راجع كان يسوع برر بوفتان مال جدين يسوع مال جدين يسوع مال جدين نياتي راجع أتينيان نكانجر أرجعتي كنا رجع فدوه أبرز نرجع فدوه هندو بيفني يسوع كريستوس هنسكي جبه إنيان نكانجر جرا إنيان نكانجر جرا Ani singafanne akkan jedhe Yesus Kristos isin hin dubbifneere jedhe waan barreeffamee jirudha waan ta'eef eessatti barreeffamee nagarsiisi jedhe. In barreeffa taada nyaannere. Nagarsiisi eessatti dubbifamee siin jedhe eessa barreeffamee hin dubbifneere jedhe gaafate. Akkam fedhe haa ta'u waanuma fedhe yoo ta'e gooftaan Yesus bara mooticha sanaa Daawit akka hin nyaanne jedhee jiraan siin jedhe. Hin nyaanne yoo si gaafatanii ani hin nyaanne siin hin jenne. Gaaffiin koo abdoo hin nyaannee fi nyaatanii rusin hin jenne gaaffiin koo bara lubaa biyaatar turetti yoom nyaataniidha gaaffiin koo bara isaan si gaafadhe. Gooftaan Kiristoos wanni jedhe nyaataniiru jedhe. Barasa. Kiristoos wanti hunduu yoo hin caafama ta'e qalamni hin ga'u baalli lafarraa hundinuu hin ga'u. Baasin agarsiisi. Bara inni dubbiftanii tori baasin agarsiisi. Gooftaan Yesus Kiristoos wanni jedhe nyaataniiru hin dubbifne isaanii hin jedhe. Maali inni kitaaba seenaa isaaniiti bara. Hin dubbifne kitaaba seenaa kitaaba Yihuudootaati. Hin dubbifne kan isaan jedhaa jiru kitaaba Yihuudootaa hin dubbifne dhaabee macaafa qulqulluu keessaa hin dubbifne hin jenne. Gaaffii biraa si gaafadha. Gaaffii biraa. Cufi. Gaaffii biraa. Gaaffii biraa si gaafadhu. Quraana keessaati. Asitti sa'uslii isa qarka jedhu eenyutu galcha jedhe sa'uslii isa qari. Eenyu kana bidda gashu kan galu eenyudha. Mul'ataa mi viidiyoon kiyya jiru. Kan galchu eenyu kan galu eenyu. Warra digimtii kana ta'uu danda'a. Dafee bara. Warra digimtii kana ta'uu danda'a. Digimtii irraa waraabame kana ta'uu danda'a. Kana bidda galu eenyudha kan galchu eenyu. Ragaa naa baasi dhaabi daqiiqaa koo ragaa naaf baasu. Dhaabi. Daqiiqaa naa baasi ragaa. Kana bidda galu eenyudha kan galchu eenyu agarsiisi baasi ta'uu danda'an hin hojjetu sila beektaa faasofte waan ta'eef. Siif banaa jira kuno. Dafee iddoo dhaaba siif banaa sirriittaan siif banaa obboleessa. Ayyee dafe. Baay'iluu kiyya ila kuno siif banaa. Bana ayyee. Luuk. Eenyudhaa jettee na gaafatte. Abbaan ibidda galcha jedhaa jiru akka quraana kanaatitti mata durichi isaa in haazaa illaa sihru yu'sar digimtichadha. Gaaffiin koo isa miti eenyutu abidda nan galcha digimtichadhaan deebiin kiyyaa digimtidha. Digimtidha. Digimtitu galcha jedhaa jira kan jedhaa jiru ammoo quraanadha. Digimtitu eenyuun abidda galcha ishee. Digimtiin eenyuun abidda galcha. Eenyuun naagal wayi Muhammad ibidda galchuu danda'a abbaa fedhe haa ta'u quraana irra hin jiru. Digimtiin falfalli eenyuun abidda galcha falfalota abidda galcha jettee miti falfalli abidda galcha eenyuun galcha. Abbaa fedhe Muhammad hin galchuu danda'a ka. Hayyee Muhammadin. Hayyee faqaala kan jedhu Muhammadin silazii abbaan jedhe eenyuun jedhe abbaan jedhe hin beeku kan jedhe quraanadha abbaan galcha immoo digimtiidha. Hayyee digimtii ta'uusaa ragaa naa kennu. Ragaa naa kennu digimtii. Kunooti. Ila kuno. Fidi digimtii ta'uusaa. Digimtii dhaabi daqiiqaa koo digimtiin abidda galcha kan jiru ragaa naa kennu. Dhaabi daqiiqaa koo duubatti illee deebisii yoo barbaade. Duubattis deebisiif ila kuno digimtii. Falfalli abidda galcha kan jedhu ragaa fidi dafi. Kunooti ka falfal abbaan qabu bara. Quraana jechuun digimtiidha. Abbaan jedhaaru sin beekamu.
إلى قرآن جتون دقيقة بانج دارون بيكمو أبان الرهاسة بيكمو سلازي قرآن جتش مالت جتش فلفلات نادي بسيطة بقى فلفل فقال إن هذا إلا سحر يعصري نادي بسيطة نجد إيجاد قرآن نكون دقيمتي را ورابا مجد نادي بسيطة إنو سكرا قلت جت هاي نادي بسيطة بقى غلطومي هاي غافي سكافة غافي سدفا يوانيس وانجل بكون ناس لكوف سكورة تور براتي لكوف سكورة سديت راتي إلما إسا kanatti kan amanu ittiin faradamuu jedhe gaafa inni akka jedhe fakkeenyaaf Yohaannisi maal jedhe samiin banamee sagaleen dhagee jedhe sagaleen inni dhagee maalinni ilmi koo kun ilma koo tokkicha isaanii jaalladhuudha jedhe gaafa ilmi koo ani tokkicha isa jaalladhu jedhe Yohaannis qofa dhagee moo warri kaan dhagaaniitu dafi ilma koo tokkicha isaan jaalladhu isa qofatu dhagee deeqaa koo dhaabi dhagaa baasaa jira abdi maal taate maa deeqaa dhaabi maal baatee jira kunoo kullaa kosuma torbaaniti duuba deebisiif yoo barbaadde walbeen abdoon kanaaf hin tedheesitti fakkaata waaqayyo biyya lafatti farachiisuuf miti biyyi lafaa isaan haa fayyuuf ilma isaa biyya lafaatti erge malee ilma isaa kanatti kan amanu ittiin faradamu isatti kan hin amanne garuu maqaa tokkicha ilma waaqayyootti waan hin amaniniif ammuma iyyuutti faradameera. Kana sin gaafani kana sin gaafani biyya lafaa dhufeera. Namoonni garuu hojiin isaanii hojiin balaachoo hojiin awliyaa hamaa waan ta'eef ifa irra dukkana hin jaallatan. Gaaffiin si gaafadhe firdichis akkuma kanatti raawwatama. Yohaannis ayila obboleesso kan si gaafadhe 3:16 kan jiru samii keessaati banamee jedha. Samii keessaa banamee sagalee akkas jedhuun dhagahee jedhe sagalee sana Yohaannis qofa dhagahee warra kaan Oya maaloo dhiisi waaji injedhu akkas injedhu macaaf ayya ragaa si baasa cufadhu bakka siin baasan rakkoon hin jiru kunooti barin sadi anasi baasa jedhu miti anasi baasa rakkoon kunooti macaafichi ati nabansiif akkas injedhu dhaaba siin baasa ishi rakkoon hin jiru Yohaannis sadi kudha majaajetti deeqaa kun asirratti nan dogoggore abdi maata asirratti nan dogoggore jalqaba bas Yohaannis sadi kudha jaha jechuun koo dogoggoraa jedhi macaafa Yohaannis sadi kudha jaha jechuun koo dogoggora jedhi kaa jalqaba ayye cufi anasii baasa jedhi kaa lama akkas isa nan dogoggore jedhi kaa cufi siin jedhan rakkoon hin jiru cufi ayye Maatiyos natu dogoggoree rakkoon hin jiru Maatiyos 3:16 maal jedhe Yesus cuuphamee bishaanicha keessa akkuma ba'een kunoo bantii waaqaa hundinuu isaaf banaman achumaanis hafuurri waaqayyo akka gugeetti gadi dhufee isarra bu'ee isaan hin arge kunoo sagaleen immoo jedhe sagaleen immoo 17 inni kun ilma koo isaanii jaalladhuudha gammachuun koos isatti hin raawwatama jedhee waaqa irraa hin dubbatee jedhe eenyutu dhagee Yohaannis faana siin jedhe kana gaafa cuuphamu namoota baay'ee faana jira Yohaannis qofa dhagee moo namoonni wajjin dhagaan jiru namoonni wajjin dhagaan nuun hin jenne macaafni qulqulluu Yohaannis dhagee barreesse jira hin jiru qofa bakka namoonni dhagaan hin jiru kan dhaga'ee eenyudha Yohaannisidha kanaafuu Yohaannis qofa dubbate waan ta'eef faayidaan qabu jechuudha eeshi gaaffii sadaffaa Yohaannis 8:26 irratti Yohaannis 8:26 ilma namaa kana erga mukarratti ol fuutanii jedhe ilma namaa kana kan jedhu Yesuus Kiristoos eenyutti akka jira mataa isaati maaliif anan jenne maaliif akkamitti ilma kan lamaa kana jedha maaliif kana jedhe akeek jedhe ka maaliif jedhee siin jedhe ati sila sirrii miti naan jette quraanni maaliif ana jechuu dide allaane inni jedhee dubbata naan jette maaliif ilmi namaa kana jedhe maa dubbate Yesuus taada ilma namaa waan ta'eef ka kana maa jedhe ilmi namaa ana maa jechuu dide ana akkas gaataaro ana maa jechuu dide kana maa jedhe waa'ee ofii dubbataa jira Niqoodimoos waan hin galle Niqoodimoos gaggeessaa fariisichaa waan Niqoodimoos gaggeessaan fariisichaa Niqoodimoos gaggeessaan fariisichaa waan isaaf galle gaaffiidhuma Niqoodimoos gaggeessaan fariisichaa dubbii waan isaaf hin galleefi gaaffiidhuma na dhaggeeffadhu maal dhaaba obboleesso dhaabi daqiiqaa koo jira hinnaati qottu hundumaa sii dhaabani akka intiritti yommuu danfitu hundumaa sii dhaabama Niqoodimoosiif waan hin galleef Niqoodimoosiif akkuma baay'iluu balaachuu waan hin galleef Niqoodimoos gaggeessaa fariisichaa akkuma baay'iluu balaachotti hin jaame waan ta'eef kanaaf hubachiise obboleessa gaaffiidhuma duuba deebisiif daqiiqaa tokko duuba deebisiif gaaffiidhuma si gaafatan deebisiif gaaffiidhuma sii galee
Gaafidhuma. Akkuma baay'inuu balaachootee fi galle Niqoodimoos hir'is waan hin galleef ilma namaa jedhee of hubachiisa. Abdoo dhaggeeffadhu kan maaliif rabbattare dhaggeeffadhu Abdoo. Caal jedhama. Gaafidhuma. Gaafiin koo Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 14 maal jedha? Afur sagalichis ilma namaa foon uffatee nu gidduutti argamee jedha. Maal jedha? Foon maal jedha? Sagalichis foon uffatee nu gidduutti argamee jedha miti? Yookiin sagalichis nama foonii ta'ee jedha. Injeru akkas. Injeru. Nama foonii ta'ee jedhu sagalichi nama foonii ta'ee jedhu. Waan macaafni qulqulluu ta'ee jedhu uffatee hin jedhin kaalam. Waan macaafni jedhin. Sagalichi nama foonii ta'ee jedha. Ishi nama foonii ta'ee miti. Daqiiqaan namicha kanaa dhumatee qaba ije way. Nama foon hin dhumne. Sagalichi nama foonii ta'ee jedhe malee sagalichi. Ishi ta'e. Sagalichi nama foonii ta'ee jedha malee foon uffatee hin jedhu. Bagaadhaan amantees hin garuun uffateettani nama foonii ta'ee jedha moon jedhu. Naasi hubachiisa kaas. Isa anasi hubachiisa garuu waan macaafni qulqulluun jedhu jedha nama akka kana beekaa si godhatu. Obratteetta daqiiqaa kee. Gaafii koon gaafanne bar. Hin gaafanne gaafii koon. Nama foonii ta'e kan jedhu Waaqayyo foon uffate jechuudha moo Waaqayyo nama jijjiirame jechuudha moo Waaqayyo hin uumame jechuudha. Ragaa wajjin naa kennita. Daabi. Allah waa hundumaa danda'a. Ragaa naa Allah bara Muhammad keessa waa hojjetee beeka. Gaafii si gaafadhe naa deebisi kan kun naa deebisi dura. Allah hambar daqiiqaa kan kee Safarhaan daqiiqaa mateetiin jira. Siidhaabsisaa hunduma isaa xumuratte. Allah hojjetee beeka. Ayyee. Allah bara Muhammad daqiiqaa mateetiin jira. Ayyee ish rakkoon hin jiru. Gaafadhe. Okay. Gooftaan jira eebbisu. Waan baay'ee baradhe. Laa gaafiin qabu inni gaafiin gaafii gaafadhe. Rakkoon hin jiran. Deeqaa 10 dabaluu barbaannaan. Deeqaa 10 yoo dabaluu barbaadde Abdoo dabali. Rakkoon tokko hin jiran. Lakki an daqiiqaan qabu. Gaafii tokkitti isin gaafanne sirriitti irraa quufne dhugaa. Muhammadin abbaa isaa dhabuudha. Qaamiti sirriitti irraa quufne gooftaan isin haa eebbisu. Shanu kenniti walii gala kennine bakka. Osoo daqiiqaa san hin kennin dura Ustaz Farhaan waa'ee lolaatti wal qabatee Abdoo marii irraa barbaada. Macaafattu lolatti ajajamoo Quraanatu lolatti ajajaa kan jedhu Abdoo ummata 5,000 wayi irratti akkana wajjin mari'atteetiin gadi dhaabdu sirra barbaada. Ajandaan lammaffaadha. Quraanatu sirriidha macaafa sirriidha kan jedhu marii akkana wajjin seentuuf yaamsisiif dabarsa qeebal. Qoy nama lama jidduu jirra qoy daragaggee. La osoo waan ibsa osoo kennin ar'a abbaa dhabuu isaa tokkoffaa Allahan anatu buufate jedhee maqaa ofii tuqee dubbachuu dhabuu isaa. Dhagaamu Abdoo. Maqaa ni dhagaama sirriitti. Waa'ee lolaatti wal qabatee kaasaatiin turte Abdoo. Sagaleen koo dhagamu waajii. Waan lolaatti wal qabatee nama 5,000 wayitu jira. Waanatu lolatti ajajamoo macaafa kan jedhu irratti na hojjettise. Abbaa isaa dhabnee boolla awwaallee biraa deemuun kenna baay'ee galateeffanna waaqa. Fedhan qabu Safarhaan yaamsa dura iyyuu akkasitti jibban. Wanni addaan baafachuu qabdan wanni waaqallee galateeffachuu qabdan. Akka khalaasitti mufaasin. Qur'aan macaafa abbaan qabne Allahun anatu daqiiqaa kennaa fi qoy daqiiqaa siif haa kennamu daqiiqaa meeqa kennituuf quufnee jirra gooftaan isin haa eebbisu gara Kiristoosii koottaa jireenya argadhaa dukkana kana keessaa bayaa. Daqiiqaa 5 siif haa kennanii al tokko Abdoo. Dukkana keessaa bayaa daqiiqaan naa qabamu hin jiru. Daqiiqaan nuu qabu takka illee hin jiru. Daqiiqaan nuu qabamu hin jiru kanaafuu dukkana keessaa bayaa. Quraana abbichi isaan beekamu haati isaan beekamu Allahun anatu buuse hin jedhu waan mataan kan keessirri jira isaa Ustaz Farhaan mataa situ kennu dhaggeeffadhu wagguu jedhan maal dhaggeeffanne awwal qoy dhaggeeffadhu wagguu jedhan dhaggeeffadhu daqiiqaa 5 siyaa kennaniiti haasawi maal ofiin akkuma tasaa qabaatudha qoy entina maannoo ishi waajii Miti nama irratti qabna amma horiina dhaggeeffadhu. Miti irratti hin qabniti. Sekeendii 5 na dhaggeeffadhu. Paaster dhufuma naa. Maali miti jala keenya nama miti hin godhinaa kamaa nama miti hin godhinaa jala keenya kasii miti dubbiin. Ijoollee baadageen guddifatte ijoollee baadageen guddifte lakki amma anaaf waajii qofaame asirra kan jiru mube. Paaster.
Mana namni bira bu'uu danda'a, namni dubbataatu jiru buusuu hin danda'a. Anaaf waajii qofaami asirra kan jiru. Abdoo situn bu'in jedhe malee buusuufan hunda namaa dhiisee Ustaaz Faraaniif awwal gaha Ustaaz awwal dhiifama gahaadha. Gahaaf darbaadha nan buusa warra kan. Pastor, sekendi shan mube galatoo mila. Mataa isaa dhuunfaa dubbii kana konkuluushinii kaadee qala lama sadii fudhadha. Kan Kamanuu gola warra kan bu'aa. dubbii kana mataa isaa kaa'atee ergasii booda yaada biraa jira. Lamman jala gaara Ustaazota. Toloo nama lama tolala. Okay, galatoo mila. Sekendi tokko dhaggeeffadha. Dubbii kana Faraanis Pastor Abdoonis mataa isaa deeqaa sadii fudhadhaati. Kanuma jechuun waan biraa miti. Ijoollee akka dhaggeeffataniif. Daqiiqaa Ishee shan tufuufi dubbadhaa inni Abdoo sii ta'a hin ta'u yoo jette. Faraan dubbadha iyyuu. Daqiiqaa sadi. Waan dhaabne. Faraan dubbadha. Ay dabareen kan keetu waan ta'eef ati dubbadhu dabareen kan Lakki keeti dubbadha. Lakki anamma gaaffii si kaadhee deebisee kaate atama dubbadhu xumuradhu. Lakki dubbadha rakkoon qabu. Lakki. Sin kabaja lakki karaa seeraatiin. Tigirellam dubbadha. Aizoon dubbadhu rakkoon qabu. Dubbadha. Si heeyyameera. Hayyee akkas taanaan egaa Ustaaz Faraanii miti Ustaaz Awwal gaaffii sirraa qabani waan ta'eef gaaffii sana mariisiidhaaf si barbaaddu waa'ee lola maaltu ajajaa irratti deebisii fi Ustaaz Awwaliin si dhiyeessa. Lakki ammaanii fi eenyu wajji haasa'aa jirra Farahaan wajji haasa'aa jirra. Haga Ustaaz Farhaan dhufanii Ustaaz Farhaan inni tokki qabeenya fakkaata. Waan hundumaa keessaa. Abdoo Mariina wajjin qabadhu. Kuno amma siin jedhee Ustaaz Farhaan inni tokkiin deebisee mube. Quraanatu lolatti ajajamoo kaajjechaa labsu kamiidha. Macaafa moo quraana kan jedhu takka. Yookaan macaafa kana sirriidha moo quraana sirriidha kan jedhu na wajjin qabadhu. Qoy daqiiqaa sadii keenya xumurannaa Farahaan wajjin. Qoy awwal. Umarra taasifna qoy. Amma barbaadu viidiyoo hojjetu yeroo qabadhu siin jedhaalu malee amma si gaafadha siin jenneen. Namni marii barbaadu. Dhiifama guddaa wajjin baay'ee si kabaja. Mana keenya keessatti illee si kabaja siin jedhee jira. Ani kan siin jedhaa jiru maali inni waa'ee Muhammad irratti jalqabne waan hunda waan baay'ee barsiifnee jirra. Amma kan jedhaa jirru mata duree kaawwanne irratti Farahaan daqiiqa sadii haasa'ee. Anis Farhaan amma deebi'a. Marii fudhadhu hin didini Abdoo. Marii fudhadhu hin dheessita. Umrii kan kee guutuu dheessita yaa Abdoo fudhadhu. Har'ayyuu akka tasaa qabamte rabbuma si qabe malee baay'eedhaa turte. Marii fudhadhu Abdoo. Hin duutu. Guyyaa tokkicha hin duutu. Anillee si hambisa. Yoo nama taate yoo dhiirummaa guddaa qabaatte gara biyya Itoophiyaa dhuftee Abdoo wajjin haasa'u humna qabda. Marii qabadhu na wajjin siin jechuuf isaanii badii qaba jedhee waan inni haasa'u dhagaa jirta mube waan inni haasa'u jira jettam. Sima allokeeshinii biyya Arabaa keessa taa'ee nama dhokatuu miti bara Itoophiyaa keessa taa'ee Itoophiyaa keessa deema. Ummata ati gattee biraa deemte lallabaa barsiisaa. Atammoo udaan jaartii Arabaa haqaa biyya baatee yoo achirra hafte gaala warra Arabaatissaa. Arabni udaan wannan jettu ofirraan keessu musliima nama jechuun deemu kama biraati. Mee marii qeebalatti dhiisi kana arrabatti deebita arrabni waan mi'uutiin irratti hin qabin gaashi baqqaloota. Arraba dhiisi Abdoo arraba dhiisi arrabsuu barbaadu. Marii kana qeebale Abdoo. Godhin kaataadhaatis wanni naa godhuu qabdu maali inni wanni godhuu qabdu atiin ana wajji haasa'uuf gara biyyaa kootu gara biyyaa gati. Gara biyyaadha yeroo dhufetti si dubbisaati agasiif hin bee waan muddamsiisaadha. Ati amma quraanatu ajjeechaa labsatte quraana labsamoo macaafa labsaana wajjin qabadhu marii. Yookaan macaafa sirriidha moo quraana sirriidha jecha rabbiiti kan jedhu macaafa wajjin qabadhu. Sirrii ta'uu isaa bara argine bara baxabbadhe argine sa'aatii sadirra teennee quraanni jecha falfalaa argine. Si galee quraanni Abdoo na wajjin qabadhu siin jechuu jira. Na wajjin qabadhu. Waliina ta'uu isaa al'ilmaasaa illaa seeroo yuusarii ta'uu isaa. Kalaasi hin barbaadu paasteriin keessan marii barbaadu. Durallee baqachaa tumaan ture ammallee baqachuma jira. Quraanni boqotamaa ta'uu isaa. Milli kan keessi faayidaa dhabeettii ta'uu isaa. Weellisaa ta'uu isaa. Maal hin dhumanne Ustaaz Farahaan dhufaa jiru Ustaaz Farahaan ol deebi'u. Wal dhagaan jira waan ta'eef. Isa deebis. Isa wajjin xumurannaa isa deebis. Wanni nu hubanne waa'ee waraana kamtu labsaa jedhu irratti sagantaa barbaadaa jedhani. Abdoon hin barbaadu jedhe dhumatte. No hin barbaannu sin jenne. Hin barbaannu hin jenne dhaggeeffadhu. Isaan kana hin jenne ilaa abbaan Ani hin barbaannu hin jenne Farahaan ol deebis. Kumaarii taphattanii isaati Farahaan ol deebisi. Farahaan wajjin na wajjin daqiiqaa sadii xumuranna waan ta'eef. Abbaan marii barbaadu viidiyoo hojjetee waamichaa godhu tokko. Lammaffaa
Yes. Namni isin ijjinaa akka barbaade biyyatti dhufee ija keessan ilaalee marii isin ijjinaa godhu. Warreen deessanaa. Right. Kanaatti immoo viidiyoo hojjetee waamichaa godhu. Amma yaada amma kaa'ame kana biraa deemna. Hayya sagaleen kun dhaga'ama. Dhiifamanii toorkiin na darbate na fakkaata. Lakki diitoorkiin sin darbanne lamaan inyaamu itti fuufamu. Amma itti fuuf. Maali dhiirri yeroo silaa dubbataa oole Mahammadu Marragee mata duree hidhuutti wanteedha bakata. Itti fuufi itti fuuf. Laa itti fuuf deeqashan sii kennameera. Situ jalqabe situ xumura. Lakki itti fuuf sii kenninee si eeguuf jirraa bara. Noon barbaadu ani situ jalqabe akka jalqabdeetti situ taraati. Farishaa itti fuuf maal sodaata? Wanni sodaattu maali? Wal sodaa miti taraaki waan maaltu sodaa sitti buuse? Daqiiqaa 3 jennee jirra. Daqiiqaa 3 kan kee itti fuufi mataa jedhan. No itti fuuf lakki. Ati itti fuuf. Itti fuuf. In sodaatte? Taraan kan Nan sodaadhe jedhe. Taraan kan kee. Nan sodaadhe jedhe. Mirga kooti itti fuuf jechuun taraan kan kee. Abdoo maal taate naga qabdaati. Naga qabdaa sama tasitu qabe warra baraantu mata situ qabe. Situ jalqabe situ xumura situ jalqabe. Naakenna jettee si kennaa tura jalqaba situ baraan irra dubatte. Awwal qoy. Maa mubaarak ko maal goona kan kabachiisu naangalu dubbadhaa jettee isa jalqabe amma irratti gaafate amma moo taraan kan taate. Hin sodaatte namni jechuun as keessa hin jiru dubbadhu taraan kan keetti taraa keetti. Maa sodaatte taadha dubbadhu daqiiqaa 3 sii kennineera. Daqiiqaa 3 dubbadhu daqiiqaa 3 dubbadhu 3 dubbadheen xumura. Taraa koo miti. Taraa koo miti. Taraa keetti dubbadhu. Taraa keetti dubbadhu. Dubbadhu rakkoon hin jiru. Haasawuun barbaadu hojjette karaa hin sodaatinii dubbadhu obboleessa maal taate. Maal jabaa godhaan ture? Daqiiqaa 5 naafaa kennan daqiiqaa 5 illee dubbadhu. Daqiiqaa 5 illee dubbadhu. Taraa kee adiisanii kanas taraa kee atiin qabdu barbaadu dubbachuu. Lakki daqiiqaan kan keeti dubbadhu daqiiqaa 3. No anaa kan komiti daqiiqaan kan kee taraan siidha. Dubbadhu kan keeti. Amma si gaafadhee kee ati na gaafattee si gaafadhee sanbooda immoo dubbadhu kan keeti siin jedhe kan keeti goola bitu qomu daqiiqaa 3. No lakki hin barbaadu. Maaltu si sodaachisa? Waan na kabajjeef galatoome. Waan na kabajjeef galatoome lakki taraan kan komiti. Lakki sin kabajine ani si kabajjullee hin qabu ani. Sin kabajjullee. Waan na kabajjeef galatoome. Dubbadhume daqiiqaa 3 dubbadhu. Yeroo tokko maaliif nama jeeqta khalaas hin barbaadu jennaan nu baasaati daqiiqaa 10 hin dubbanna nuti hin barbaanne maal goona. Tarasa daqiiqaa 3 dubbadhu. Daqiiqaa 3 dubbadhu. In sodaatini dubbadhu rakkoon qabu. Maali sodaadha taraa keeti dubbadhu taraa kee. Dubbadhu ka daqiiqaa 3 dubbadhu siin jedhe daqiiqaa 3. Situ sodaate jalqabaa soo malee Mubaarak situ daqiiqaa qoodaatiin ture Mubaarak araarsi rabbii kan keetti jedhiiti. Daqiiqi daqiiqaa ofiitu hin beeku. Mubaarak araarsi daqiiqaa dura eenyuuf kenname abdoodhaaf kenname. Dubbadhu ogguu jedhama dhaqqee. Abdoo dubbata maal amma kana goona ustaazota keenya akkasumas warreen amantaa wangeelaa bakka buutan dhuftan waan tokkotti goolamna kalas. Amma dhugaa rabbii dubbachuudhaa fi jalqaba yeroo jalqabamu waan irraa jalqabame qaba. Dabaree naasaa maala miti. Amma ustaaz Farhaan dubbatanii xumuraniiru. Daqiiqaan nuuf dabalamuu jedhe daqiiqaa 5 yookiin 3 fudhaati goolaba godhaa jennee bakka nagaan dhumne aggeenyeera kanas. Goolaba godhaa. Okay, it's okay. Pastor, just go ahead. 3 minutes and then we drop. Itti fufa. Jedhee nan xumura. Har'a waan guddaa arganne waan jaba tokkoffaa Allahun Qur'aana ofitti qabuu dhabuu isa. Iddoo tokkotti ani Allahun innaa jedhani innaan eenyu jennee gaafanne innaan eenyuun akka ta'e hin beekamu innaan seexana ta'uu danda'a jinnii ta'uu danda'a Abdul Jaddaaliin ta'uu danda'a Qur'aanni Allahun ani Qur'aana buuse hin jenne ammoo suuraa 96 lakkoofsa tokko irratti Muhammad Jibriiltu itti dhufe jettani eenyu ati kanatti dhufte jedheen gaafanne an kan sitti dhufe ani Jibriil illee jedhee itti himne haa ta'u ammalleen afaan isaa keessaa hoomacha jissisiise nabiyyi seexanni afaan ukkaamsee jinni hoomacha keessaa jissus nabiyyiidha jettanii duukaa bu'uun keessan qaanyii guddaadha. Inni biroo wanni isin hubachuu qabdan Qur'aanni keessan kun Qur'aana miila lamaan dhaabbachuu hin dandeenye hanga hadiisa hanga fiqii hanga ijmaa hanga lugaa ofitti ergisiisa. Ibsa kenni isin jedhan malee arrabsiisin hin jenne abdoo dhiifamu. Miilaan dhaabbachuu hin dandeenye of kan hin dandeenye ta'uu isaa argine baay'ee waaqa galateeffanne
kitaaba abbaan isaa hin beekamne kan gaafii gaafatame fakkeenyaaf salaan shanii quraana keessa jira jennee gaafanne deebii takka nuu kennuu hin dandeenye afaan maxarararara jechuudha alatti ragaa suuraa takkaa barsiisanii ijoolletti agarsiisuu nuttis agarsiisuu hin dandeenye. Egaa inni biroo ammoo wanni guddaan baay'ee quraana kana keessa soorgoo ta'ee argamu alif laam miim alif laam miim alif laam miim maalii kan isaa hiikaa isaa rabbitu beeka. Quraanni jecha of golge wayiiti madaabara uffatee jiraata abbaan isaa hin beekamu inni barreeffamallee hiikaan isaa hin beekamu kanaaf kan kana fakkaatanii an daqiiqaa dheeraan fudhadhu dukkana kana fakkaatu keessa ba'uun keenya jireenya argachuun keenya baay'ee nutti tolee jira. Kiristoos Yesuus fayyisaadha jireenya Muhammadiin dura ture amantiin islaamummaa isiin gadaan isii waggaa 1446 kaleessa dhufte tun immoo dhuftee waan isa dura turetti immoo yaada kennuu hin dandeessu. Kottaa bayaatii gara Kiristoos kottaa fayyina bara baraa argadha. Macaafuma quraanaa keessan keessatti wa innahu la ilmun lisaa'a guyyaa qiyaamaatiif inni milikkita jedhamee jira. Suuraa Zukruuf boqonnaa 43 lakkoofsa 61 irratti inni eeggatartanillee Iisaadha. Iisaan garuu Yesuus Kiristoos fayyisaa kenna ta'e miti. Kan akkasitti beekaati gara Kiristoos kottaan dhaamsa kennaa fayyaa ta'a eebbifama. Ayyee Ustaas Farahan. Ayyee galatuma daqiiqaa koo shanannaa qaba. Hayyee duraan dursatti waa'ee Nabi Muhammadin gaafannaan macaafni quraanni akka macaafa kanaa miti. Kanaaf Rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana kanaan kan fakkaatu tokkollee hin jiru jedhee kan dubbate. Maaliif jenna quraanni jecha jireenya ilma namaa irratti kan duniyaaf kan akhiraa dubbatu malee nama tokko dhuunfaa godhatee waa'ee Israa'el qofa kan dubbatu miti. Kanaafidha quraanni kan addunyaadhaaf dubbatu jecha rabbiiti kan jenneefi giddu galeessa hunda godhatee haasaa malee namicha tokko Israa'elee hin gadda argame qofa fuudheeti waa'ee isaa qofa kan dubbatu miti. Kanaaf Nabi Muhammadin Quraysh irratti nama sanyii tokko qofa irratti quraana haasa'uudhaa miti quraanni tole sun seenaadha. Baqattee baateerti Ustaas Farahan jidduudhaan isin argutti hin jirtan. Hin agarre. Baqattee baate lamaan isiitu. An wal qixxeessetanii ol galchee erga ba'ee giroosaati dubbadhaa waan dhaamtan dubbadhaa. Rakkoon qabu itti haasofna rakkoon hin jiru dhaggeeffadhaa. Rakkoon hin jiru sodaattu akka ta'an hin beektu sinoo tokko haa ta'u lammaffadha gaaffii isa gaafadha Yesuus Kiristoos kijibaadha moo kijibaa miti Maarqos Wongeel boqonnaa 2:23 jaarratti bara Abiyaatar hangafa lubootaa turetti yoom nyaatan maafi Yesuus Kiristoos sobe maa dubbisaa jedha hojjennaan namni ragaa naa kennu hin dhabame hin jiru jechuudha. Lammaffaa waan barreeffame kun mee waaqarraa barreeffame wangeelli keessan jennaan wangeela Maatiyoosi waaqarraa akka inni barreesse tokko ragaa fiduudhaa dadhabe hin jiru jechuudha. Isini galee waa hunda gaafadhe gaaffii tokko naan deebisne lammaffaa seenaan barreeffame Luuqaas Wongeel seenaa namarraatii qoratee barreesse malee akka waaqarraan barreessine itti agarsiisee jira innis kana fudhateedhaa jira. Kanaafuu quraanni seenaadhaa miti rabbirraa akka ta'e itti agarsiisee jira. Quraanni rabbirraati maal jira boqonnaa 26 lakkoofsa 92 irratti nazala bihi ruuxul amiin jedhee quraana kana ruuxul amiin yookiin Jibriil alayhi salaam rabbirraati fuudhee bu'e jedheeti rabbirraa akka bu'e nutti dubbataa jechuudha. Quraanni kun jecha rabbii akka ta'e boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti hatta yasma'a kalaam Allah amma jecha rabbii dhagootti quraana keessatti dubbataa jechuudha. Tole ammoo deebi'ee kan inni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam deebi'ee waa'ee jinni waa akkas godhee dubbataa jiru maa Yesuus Kiristoos waaqayyo jettanii isin dubbataadha jirattani inni Luuqaas Wongeel irratti tabbarratti ol baasee waaqaati jettu sana koottan mangoota mangootu jedheeni asirraaf darbadhu yoo dhiira taate jennaan Yesuusaan dhiira miti karaa kanaa lubbuu koo baafachuun barbaada dhendinneeni asirraaf darbadhu mee yoo ilma waaqayyo taate sheexaanni bultii 3 ol fuudhee baasee bultii 40 ammoo akka inni soomu hin taasifneeni. Otoo bishaaniif midhaaniin nyaatiin agabuusaan teessisne caakkaa achi baasee tabbarra kaa'ine midhaaniif bishaan otoo hin qammasiin bultii 40 seexaanni Yesuus Kiristoosiin qorte tabbarratti ol baafte yaa fidee nyaata nyaanni hin jiru bishaan hin jiru Yesuusiin soome jedhu maal soome waan nyaatu dhabeetu akkatti agabuu taa'e malee bultii 40 si galee seexaanni waaqayyo keeyyuu fuudhee qore Nabi Muhammad michi giraa lootuma akkaati jettutti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiisa sahih Muslim keessatti maal jedhani namni nama qariinaa qabaa jedhani garuu kan ku asallameera waan baratti nan ajajjoodhani kan kee garuu waaqayyo jettee ati har'a isaaf sagaduudhaaf maraataa jirtu mukarratti ol baaseeti bakka nyaanniif dhugaatiin hin jirre geessee seexaan akka ittiin harka tokkoon qabee gototee achi geesse jechuudha. Fuudheedhaa deemee maal godhe? Deegaan kun naageenatti maa fuudhee geesse midhaaniif bishaan malee bultii 40 teessiseen. Isin hedheen soomne Yesuus waan nyaatu dhabee cal jedhe malee mee bishaanutu achi jiruuti nyaanni achi jiruuti dhiisee namni tokko ragaa fidee natti agarsiisu hin jiru jechuudha. Lammaffaa Paawulos ati har'a waa'ee isaa Yesuus Kiristoosiin waa'ee isaa dubbate jechaa jirtu. Paawulos waaqayyoon kadhatee yaa waaqa koo seexaana kana na keessaa baasi jennaaniin na didee tolleen si olee hungaa jedhee seexaanni sun na keessa taa'e mataa koo keessa gadi na tuman jenne Paawulos na keessaa baasuu didee seexaana hin jenne.
Paawulos ati waa hundumaa irraa fudhatteedhaa deemaa jirtu mataa keessa taa'e Paawulos mataa keessa dhaan jiru boqonnaa 12 lakkoofsa 7 irratti ilaaltu.